musrikoonni qabeenya jalaa saamnaani qabanii ajjeesuutti gargar kaabanaani kanaaf lolli badrii rabbiin ayyamnaani abbaan Sufyaan shaamii dhaquu dhagaani mu'mintoonni eeggachuu karaatti bahanii guyyaan sun jedhame al-yawmul furqaani guyyaa abbaa filmi yookaan wasiilaani ilmaan obboleessaa yookaan eessumaani kana walii bahee wal ciraa ollaani rabbii jecha addaan citte firummaani hin kufriin fi imaani qoqoddatte namaa ittiin milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan. Kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Har'aan tana seenaa guyyaa Badrii isin biraan ga'a. Nafaanaa turaa hordofaa isiniin jedha. Baa guyyaa injifannoo lola Badrii geessan Ramadaana 17 fi injifannoo lola Badrii. Gabaabbinaan duulli Badrii guddittiin guyyaa Jum'aa Ramadaana 17 bara Hijiraa lammaffaa keessa godhamte. Duula Rasuulli sallallahu alayhi wasallam godhan irraa isiin shanaffaadha. Rabbiin duula Badrii yawm al-furqaan guyyaa dhugaa fi dharri addaan bahe jechuun Qur'aana keessatti dubbate. Sababaan duulli Badrii argamteef Abu Sufyaan bin Harbii Shaam irraa shammada Qureeshii guddaa qabatee gama Makkaa akka deemaa jirutu Rasuula sallallahu alayhi wasallam dhaqqabe. Rasuulli sallallahu alayhi wasallam qabeenya Qureeshii guddaa karaa jiru san dhageenyaan sahaabotaan shammaduun Qureeshii dhufaa jirti, qabeenya isaaniitis harkaa qabdi, gama isii bahaa Rabbiin boojuu teessan godhutu malaa jedheen. Rasuulli sallallahu alayhi wasallam akka isaa wajjiin bahan dirqama hin goone. Sahaabota irraa nama yeroo sanitti haalli mijateef qofatu wajjiin bahe. Isa wajjiin nama 319 tahuu bahe. Musliimonni gama Badrii oggaa bahan hedduun isaanii miilaan deemaa turan. Gaala 70 qofatu wajjiin jira. Namni 3 gaala tokko wal faraqaa yaabbatan. Farda tokko qofa kan musliimonni qaban sanis Miqdaad bin Amrii, Miqdaad bin al-Aswad namni gulufuun. Abu Sufyaan gama isaatiin oduu Rasuulaa sallallahu alayhi wasallam ifirraa qorataati karaa deema. Oduun bahiinsa Rasuulaa sallallahu alayhi wasallam isa geenyaan Damdam bin Amrii al-Gifaarii gama Makkaatti erge. Damdam bin Amrii fiigaa Makkaa seene. Lallabaa yaa tuuta Qureeshii horii keessan kan Abu Sufyaan wajjiin jiru dhaqqabaa je'een. Mushriikota Makkaa hatattamaan nama 1319 qabatanii bahan. Waraanni Qureeshii farda 100 meeshaa waraanaa sibiila irraa tolfame kan qomaatti kaayyatan 600 gaala lakkoofsaan akka malee hedduu qabatanii bahan. Bakka Juhifaa ji'amtu waggaa gahan Abu Sufyaan horii Qureeshiitiin akka miliqee isaan beeksisuuf nama itti erge. Abu Jaahil hin deebinu hanga Badrii dheeynee guyyaa 3 bullee achitti gaala qalannee farshoo dhugnutti jechuun deebi'uu irraa nama dhoorge. Akkanas bin Shureyq gosa bin Zuharaa irraa nama tahe hunda Abu Jaahil faalleessee nama 300 fuudhee gama Makkaa deebi'een. Guyyaan haqaa fi dhiirri itti adda bahe ni dhufe. Ramadaana amata hijiraa lammaffaa guyyaa 17ffaa Jum'ataa. Guyyaa san Rabbii yawm al-furqaan jechuun moggaase.
waraanni lamaan badrii dhufanii lolaa fi wal fuullee dhaabbatan lolli eegalamuuf deema. Qureesh irraa namni sadii achi bahee nama sadii nuuf gadi baasaa jechuun dhaaddatan. Aadaa lola zamana saniitti waliif bahee namni tokko tokkoon wal lallaala. Rasuulli sallallahu alayhi wasallam nama sadii achi baasee fi isaanis tokko Ubeydaa ilma Haaris bin Abduu al-Muxxalib ilma adeeraa yookaan abbeeraa Rasuulaati sallallahu alayhi wasallam. Lammaffaa Hamzaa bin Abdul al-Muxxalib adeeraa yookaan abbeeraa Rasuulaa sallallahu alayhi wasallam. Sadaffaan Aliyyi bin Abi Xaalib ilma adeeraa Rasuulaa yookaan abbeeraa Rasuulaa sallallahu alayhi wasallam. Ubeydaan Utbaa bin Rabi'aa wajjin, Hamzaan Shaybaa bin Rabi'aa wajjin, Aliyyi al-Waliid bin Utbaa wajjin wal dura dhaabbatan. Hamzaa fi Aliyyi warra bahanii fi ajjeesuuf xiqqoollee hin turre, garuu Ubeydaa fi Utbaan dhahiinsa hamaa wal dhahanii lamaanuu kufan. Hamzaa fi Aliyyi Utbaa ajjeesanii Ubeydaa miilli muramee fudhatanii gama nabiyyii sallallahu alayhi wasallam deebi'aniin. Qureesh jaynoota isii sadii bakkatti dhabuun aristee fiigaa lolatti if darbite. Rabbiin musliimtotaaf tumsee lolli injifannoo musliimotaatiin dhumate. Lakkoofsa xiqqaa isaniin qophii malee bahanii Rabbiin tumsa guddaa fakkaataa hin qabne tumsee fi injifannoo galan. Rabbiin ol ta'e akkana jedha. Dhugumatti badritti Rabbiin isiniif tumsee jira. Kan isin waa xiqqaatoo turtan Allahiin sodaadhaa akka isaaf galata galchitaniif. Al-Imraan 123 irratti. Musliimota irraa lola badrii irratti nama 14 kan wareegame 6, muhaajiroota irraa 8, ansaara irraa Rabbii irraa haa jaalatu. Kaafiroota irraa ammoo nama 70 kan ajjeefame, 70 kan booji'ame, warri booji'ame guddinaan hooggantoota. Injifannoo boodaan Rasuulli sallallahu alayhi wasallam badrii guyyaa 3 ture. San booda sahaabota isaa wajjiin gama Madiinaa deebi'e. Haala saniin duulli badrii guddittiin raawwatte. Maddi keenya Ustaas Jaafar Bayaantuu waggoota dura barreesse. Daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoork waan nu faana turtaniif galatoomaa, jazaakallahu khairan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.